Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Nairobi irraa kallattiin isin bira ga'u jalqabeera. Har'a qabiyyeen soneeffanne godina Arsii lixaatti bulchaan aanaa Heeban Arsii rasaasaan dhaamanii akka ajjeefaman iyyafanneerra. Qaama hin beekamneen dhokatanii meeshaadhaan dhahanii lubbuun isaanii akkasitti dabruu danda'eetu jira. Lakkoofsi namoota Covididhaan dhibamanii dabaluurraa kan ka'e hanqinni oksijiniif ventileetaraa isaan mudachaa akka jiru hakimoonni dhaabbilee fayyaa magaalaa Finfinnee dubbachuu. በጣም ብዙ ኦክሲጅን የሚፈልጉ ታካሚዎች ይመጡብሃል። Dhukkubsattoota oksijinii barbaadan hedduutu sitti dhufa. Gara itti ergituun qabdu. Atis bakka itti simattuun qabdu. Yoo simattes oksijiniin hin jiru. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa du'an Joon Mogufuuleen maalii yaadatamu? Oduuf odeeffannoo biroos qabna. Amma xumuraatti nu hordofaa. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Pombe Magufuuleen du'uun halkan edaa ibsame. Namoonni hedduun wayita garaangoo dhufan lola malaamaltummaa irratti bananiin isaan yaadatu. Dhiyeenya immoo ejjennoo wal falmisiisaa weerara COVID-19 irratti qabaniin gurra horataniiru. Erga bara 2015 as Taanzaaniyaa kan bulchan Joon Mogufuuleen eenyu? Beekaa Toomaasinitti hima. Maqaa masoo The Bulldozer jedhamuun beekama. Bulldozer konkolaataa humna guddaa qabu waan isa dura dhaabbatu mara jijjigsee karaa baasu. Bara 2015 wayita garaangootti dhufu isa dura pirezidantii Tanzeeniyaa ka ture Jakaya Kikwete akka malee malaamaltummaan kumatamaa ture. Joon Magufuuliin sana mara jijjiiruuf kakate. Hojiin isaa jalqabaa galmee hojjettoota mootummaa gingilchuun hojjettoota hin jirre maqaa isaanii qofaan mindaan nyaatamaa ture kumaatamaan ari'uudha. Hooggantoota mana hojii mootummaa malaamalanii fi gahumsa gadiyaanaa qaban ari'aas ture. Gaaf kana ka godhu kallattiin TV irratti namoota daandilee Daar es Salaam qulqulleessa waliin ta'uun akkuma nama kaanii daandii qulqulleessaas ture. Bara 1995 osoo gara siyaasaa hin dhufin barsiisaa keemistirii ka ture Magufuuliin jalqaba irratti lammiilee Tanzeeniyaa bira darbee biyyoota ollaa keessatti illee jaalatamummaa horate. Seera barnoota sadarkaa duraaf lammataa bilisa godhu labse. Baasee hin mallee mootummaan baasuu fi qisaasama maallaqaa hambisuuf tarkaanfiiwwan jajjaboo fudhate. Wanti biyya kana keessatti ta'aa ture amanuun nama rakkisa. Aanga'ootaas biyya keessatti walgahii godhachuuf galma argachuu rakkatantu jiru. Kanaaf jecha walgahii boordiif jedhanii gara Awurooppaa imalu jechuun hoogganoota biyyattii qeeqe. Hojiilee misoomaa gurguddoo hojjetaa tureenis hedduu jajama. Daandiin qilleensaa Tanzeeniyaa akka adda dammaqu godheera. Pirojektiiwwan akka daandii baaburaaf hidha elektiriikii bishaan irraa maddisiisan ijaarsise. Haa ta'u malee mootummaan isaa kanneen isa qeeqan yookiin mormaniif obsa hin qabu jedhame komatama. Walgahiiwwan siyaasaa dhorkamanii mormitoonni hedduus hidhaa buufamaniiru. Gariin ammoo humnoota mootummaan haleelamuutu himama. Seeroti walabummaa miidiyaa daangessan labsamaniiru. Buufataalee raadiyoo gariin ugguramanii kaan ammoo cufaman. Gaazexeessaan tokko ka bara 2017 achi buuteen isaa dhabame haga ammaa hin argamne. Namoonni hedduun Magufuulii dimookiraasii ukkaamsuun himatu. Muda wote niliochaguliwa kuwa rais. Sijasuppress democracy. Dhugaan jirtu an takkaa ergan filame dimookiraasii ukkaamseen beeku. Inumaa dimookiraasii jajjabeessaan ture. Wanti nuti hojjechaa jirru marti waan heerri keenya ajajuu fi aadaa keenyaan fudhatama qabudha jedha. Onkololeessa bara 2020 Joon Pombe Magufuulii filannoo falmisiisaa tureen marroo lammataaf filatame. Sagalee kenname keessaa 84 argachuu Magufuulitti mormitoonni iyyaa turan. Ejjennoonni weerara koronaa vaayirasii irratti qabu addunyaa yaaddessee ture. Pirezidaanti Magufuuliin lammiileen Tanzeeniyaa koronaa vaayirasii irraa baraaramuuf akka waaqa kadhatan jajjabeessaa ture. Mootummaan isaa lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanis ta'ee du'anii himaa hin turre. Tanzeeniyaan koronaa vaayirasii irraa bilisa ta'us labsee ture. Bado tuko kwenye elementary stage. Tusipaniki. Tuendelee kuchapa kazi. Sodaan raafamuu hin qabnu. Sochii idilee keessan itti fufaa. Weerarri kun siyaasaaf oolfamuu hin qabu. Namoonni akkan uggura labsuu qabu dubbatu. Duras jedheera ammas irra deebi'een jedha. Lafan ugguru tokkollee hin qabu. Lammiileen Tanzeeniyaa of eeggannoon jiruu isaanii gaggeeffachuu qabu jechuun dubbate. Duuti pirezidaant Joon Magufuulii ka dhagahame guyyoota 15f eessa akka jiru wallaalamee lammiileen biyyattii osoo wal gaafataa jiraniiti. Magufuuliin koronaa vaayirasiin qabamee yaalamaa jira oduun jedhu bal'inaan odeeffamaa ture. Ammas sababni du'a isaa kanuma ta'uu kan dubbatan jiru. Aangawoonni biyyattii garuu kun dhara jechuun ibsu. Dhukkuba onnee achuma Daar es Salaam keessatti wal'aanamaa osoo jiru du'uusaa pirezidaantii itti aantuun biyyattii Saamiyaa Suluhu halkan dabre TV biyyaalessaa irratti himan. Ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni biyyoota Afrikaa fi addunyaa garaagaraa du'a pirezidaantii Joon Magufuuleen gaddatti dhagahame ibsataa oolan.
Gara qabiyyee sattaanutti ceena godina Arsii lixaatti bulchaan aanaa Eeban Arsii obbo Bariisoo Buliyyee qaamota hin beekamneen rasaasaan dhaamanii ajjeefamuu bulchiinsi aanichaa hime. Obbo Bariisoon magaalaa Nagellee Arsii keessatti naannawa mana jireenyaa isaaniitti roobii kaleessaa galgala tilmaaman naannoo sa'aatii tokkotti ajjeefaman. Waa'ee ajjecha isaanii hoogganaa waajjira koominikeeshinii aanaa Eeban Arsii obbo Siraaj Aabbee Kadir gaafadheen ture. Taateen kun kan uumame gaafa bitootessaa 8 halkan keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii tokkoo fi walakkaa bulchiinsa magaalaa Nagellee Arsiitti naannoo mana jireenyaa obbo Bariisootti kan raawwatamedha. Inni kunis obbo Bariisoon waltajjiidhaaf magaalaa Shaashamannee irratti waltajjii guddatu ture. Achi waltajjii kanarra turanii gara mana jireenyaa isaanii halkan maatii biratti galuudhaaf osoo miilaan gara manaa isaanii imalaa jiranii dallaa mana jireenya isaa jalatti gochi kun kan irratti raawwatame. Qaama hin beekamneen dhukaasni dhokatanii meeshaadhaan dhahanii lubbuun isaanii akkasitti dabruu danda'eetiin jira. Obbo Bariisoon abbaa ijoollee 3 fi mudannoon addaa immoo eenyuma kana naannoo torbee 2 kan ta'anitti ijoollee hangafa lakkuulee dhalatte shamara 2 qabu san keessaa tokkitti ammoo heerumsiisanii turanii reefuu soddaallee argatan jechuudha. Mee aanaa Eeban Arsii keessatti rakkoon nageenyaa gidduu kana keessa mul'atu tureera? Wanni addaa wanni gama nageenyaa sadarkaa aanaa Eeban Arsiitti mul'ate homaayyuu jiru naga'u. Mee ajjecha obbo Bariisoo Buliyyeetiif ka'umsa maaltu ta'e jettanii yaaddu? Ajjeechaa isaaniitiif wanni ka'umsa jedhamee tilmaamamu ammatti adda bahuu baatus garuu ammoo qaamni dhimma misoomaa irratti dhimma nageenyaa irratti hojii boonsaa hojjetame kana irratti kan hin gammanne yookaan hin barbaanne diina kan ta'an gocha kanaan raawwachuu danda'an malee namni misoomaa fi hojii nageenya sadarkaa aanaa Eeban Arsiitti geggeeffamee sadarkaa kabajamoo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi keessummoonni federaalaa fi naannoo Oromiyaa irraa dhufanii sanbata xiqqaatitti daawwannaa taasisanii hojiin boonsaan gama miidiyaaleetiin illee miidiyaaleen adda addaa dhufanii hojii kana ajaa'ibsiifatanii turan. Isuma kanatti hinaaffaa ta'eetiin argamuu danda'e jechuu dandeenya malee obbo Bariisoon nama tokkoon illee nama fakkisee hin beeku nama tokkoonis wal dhabdee addaa kan hin qabne ta'uu isaanii. Obbo Bariisoo Buliyyee adoolessa bara 2012 hanga guyyaa ajjeefamanitti bulchaa aanaa Eeban Arsii turan. Sana dura sadarkaa aanaaf godinaatti hooggansa garaagaraan tajaajilaa akka turan odeeffannee jirra. Amma immoo oduun gaggabaabsee sinitti koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa barataa Muhammad Deeksisoo dabalatee namoonni isa wajjiniin hidhaman 2 ajajni mana murtii kabajamee saffisaan akka hidhaarraa hiikaman deebiidhaan gaafate. Muhammad Deeksisoo sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhattoonni siyaasaa akka hiikaman waltajjii irratti dubbatee erga hidhamee manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa yeroo 2 akka gadhiifamu ajajeera. Talaalli AstraZeneca bu'a qabeessaa fi kan nama hin miine ta'uu jaarmiyaan to'annoo dawaa gamtaa Awurooppaa beekse. Talaalliin COVID AstraZeneca miidhaa hamaa kan hin hordofsiifne ta'uu eeruudhaan kan taruu dhiigaa wajjiniin hidhata qabaachuusaa garuu qorachuu akka itti fufu beekseera. Kun kan jedhame biyyoonni Awurooppaa 13 talaallicha kennuu addaan kutuu hordofeetiin dhaabbanni fayyaa addunyaa biyyoonni talaallicha gargaaramuu akka itti fufan hubachiisee jira. Lammiileen Itoophiyaa 40 mana hidhaa Tanzaaniyaa turan har'a gara biyyaatti akka deebi'an Embaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam jiru beekse. Lammiileen Itoophiyaa hedduun seeraan ala Afrikaa kibbaatti qaxxaamuruudhaaf otoo yaalanii mana hidhaa Tanzaaniyaa buufamu. Qabeenyi Trump bara pirezidantummaa isaaniitti $1 miliyoona 700 xiqqaate. Maxxansa Bloomberg irratti akka ibsametti qabeenyi Trump pirezidantii ta'uu isaaniin dura horatan $1 biliyoona 3 tilmaamama ture. Erga aangoorraa ka'anii booda qorannoo godhameen qabeenyi qaban $1 biliyoona 2.3 xiqqaatee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qaban isaan kana. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti hooggantuun koomishinii mirga namoomaa Michelle Bachelet gaaffii Itoophiyaan dhiyeessite fudhachuudhaan koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa wajjiniin ta'uudhaan yakka naannoo Tigraay keessatti raawwatame qorachuudhaaf walii galan. Koomishinichi ammaan dura qaamolee naannoo Tigraayitti wal waraanan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwateen raawwachuu hin oollee jedhee ture. Beekaa Toomaa gabaasa dabalataa qaba.
Akka dubbi himaan waajjira Koomishinii Olaanaa Mirgoota Namoomaa UN Joonatan Fowler jedhanitti Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa sarbama mirgoota namoomaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame jedhame waliin qorachuuf gaaffii dhiyeesse hooggantuun koomishinichaa Adde Michelle Bachelet simataniiru. Yeroo ammaatti Koomishiniin Mirgoota Namoomaa UN Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun wixinee qorannoo akkasumas wantoota barbaachisaa biroo qopheessuun atattamaan ergama kana eegaluuf akka jedhus himaniiru. Michelle Bachelet ibsa jalqaba ji'a bitooteessaatti baasaniin gabaasaaleen ciccimoo fi amanamoo ta'an ka sarbamni mirgoota namoomaa Tigraayitti raawwatamuu agarsiisan naannicha keessaa bahaa jiru jedhan. Kanaafis qorannoo mirgoota namoomaaf atattamaan ulaan banamuu akka qabu gaafatan. Mootummaan Itoophiyaa kaalolli naannoo Tigraayitti gaggeeffame duula olaantummaa seeraa kabachiisuuti jedhu gara jalqabaa lola kanaan lubbuun namoota nagaa balaarra hin buune jechaa ture. Boodarra garuu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad ibsa bitooteessa 9 baasaniin ammoo Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Koomishinii Mirgoota Namoomaa Gamtaa Afrikaa waliin ta'uun qorannoo akka gaggeessan waamicha dhiyeessan. Lakkoobsi namoota COVID-19 akkaan dhibamanii dabaluurraa kan ka'e hanqinni oksijiinii fi veentileetarii isaan mudachaa akka jiru hakiimonni dhaabbilee fayyaa magaalaa Finfinnee tokko BBC'tti himan. Erga vaayirasichi Itoophiyaa seenee waggaa tokko keessatti lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanis ta'ee du'anii olaanaan torbanoota darbee galmaa'uu ministeerri fayyaa beeksisee ture. Jiddugala yaala COVID-19 galma barkumeetti hoogganaa kan ta'an Dr. Wulataa Wucaannee haala jiddugalichi amma keessa jiru akkas jedhu. ወደ 250 ያክል ታካሚዎች አሉን ከነዛ ውስጥ ከ75% በላይ ኦክሲጅን የሚሸጡ dhukkubsattoota 250 ta'an qabna isaan keessaa 75 ol kataan oksijiinii barbaadu akkuma dhukkuba isaanii daqiiqaa tokkotti oksijiinii liitira 2 haga 60 ka barbaadan jiru fedhiin oksijiinii keenya ka fulbaana darbee tureerra dachaan dabaleera hir'inni veentileetariis jira fakkeenyaaf nu bira guyyaatti namni 4 haga 10 veentileetara barbaada kanaaf hanqina oksijiinii akkasumas kan meekaanikal veentileetarii jabaatu nu mudachaa jira lakkoofsi namoota oksijiinii fi veentileetarii barbaadanii akka malee ka dabale torbee darbe ta'us erga ji'a tokko as dabalaadhuma jira. እያጠረ ነው የሚመጣውና ኦክሲጅንም ሰሞኑን ከፍተኛ የሆነ እጥረት እየገጠመን ነው ያለው። ሆስፒታላ magaalaa Finfinneetti COVID-19 wal'aanu tokko keessa kan hojjetan Dr. Biruu Kalamayyoo hanqinni oksijiinii fi veentileetarii amma mudachaa jiru ogeeyyii fayyaa irratti illee otoo nafiin dhiibbaa qabaachuudha dubbatu. በጣም ብዙ ኦክሲጅን የሚፈልጉ ታካሚዎች ይመጡብሃል የሚቀበልህ ተቋም የለም አንተም ማስገባት የምትችልበት ቦታ የለም dhukkubsattoota oksijiinii barbaadan hedduutu sitti dhufa gara itti ergituun qabdu atis bakka itti simattuun qabdu yoo simattes oksijiiniin hin jiru dhukkubsattootaan gara mana keessanii deebi'aa jettaa immoo karaadhuma irratti dhiiftamoo akkam goota namni bakka bakkatti du'u seefis dhiphina sitti uuma በየቦታው የሚሞት ሰው በጣም ላንተም ዲስትረስፉል እየረዳኸው እያገዝከው አንድ ሰው ሲሞት ኢትስ ኦኬ namni osoo yaala godhaafii jirtu yoo du'e illee homaa miti garuu oksijiinii dhiyeessuu waan hin dandeenyeef yookiin immoo siree dhiyeessuu waan hin dandeenyeef namni yoo si harkatti du'u si dhiphisa amma iddoon hedduu guuteera veentileetara argachuuf dabaree dheeraa eeggatta dhaabbilee fayyaa hedduu siree argachuun cinqiidha guyyaa guutuu oolmaan keenya rifaraala yookiin siree barbaacha olii gadi walitti bilbilaa oolla kana jidduutti dhukkubsataan si jalaa miidhama kun baay'ee si dhiphisa kana gochaa ammoo tajaajila isa kaanis kennuu itti fufuun sirraa eegama kanaaf dhiibbaa olaanaa qaba ይቻላልና እጅግ ከባድ የሆነ ጫና ነው ያለው sababii of dagannaa hawaasa bira jiruun vaayirasichi akka malee tamsa'aa jiraachuu kan himan ogeeyyiin kunneen mootummaanis hanga sarraa eegamu dirqama isaa baataan jiru jedhu hoogganaan jiddugala yaala COVID-19 galma barkumee Dr. Wulataa Wucaannee መዘናጋት አለ በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ መሰባሰቦች አሉ በሰርግ በለቅሶ hawaasa bira of dagannaa guddaatu jira namni cidhaaf boo'ichaaf akkasumas taateewwan hawaasummaa kaaniin walitti qabama karaa dhaabbilee amantaa ta'uu mala karaa walgahiiwwan mootummaaf miti mootummaa ta'uu mala namni akka malee walitti qabamaa jira sun qooda olaanaa fudhata sanarratti dabalataan garuu qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu dirqama isaanii bahaniiru jedhee yaadu amma dura namoonni maaskii akka godhatan akka harka dhiqatan walirraas akka fagaatan kanneen godhaa turan amma dirqama isaanii bahataa waan jiran natti hin fakkaatu akka ilaalcha kootti. መዘናጋት የሚታይ ይመስለኛል በእኔ እይታ odeeffannoo dabalataa danuu marsariitii keenya irraa argachuu dandeessanii beekaa toomaa qophicha qopheessee jira ani sirphaa gammachuu isin keessummeessuudhaan si wajjiniin turee jira waan nu caqastaniif galata guddaa qabdu iddoo nagaa bulaa